Akkam jirtu warra sirraan ilaalaa jirtanii ishee godhaa daqiiqaama jirtuudhaa fi haala ammaa Oromoo Diyaasporaa keessatti jeeqama uumaa jirurraa waan lamaan tokko jechuun barbaade. Bubbullee ergii Facebook Live kana jenne garuu xinnoo ishee wanta amma argaa jirru wanti xiqqaan Oromoo kana garmalee jeequu raasu waan nama yaaddeessu waan ta'eef waan lamaan sadan tokko jedheetanii bu'aa yoo jaala keessan ta'e sheerii godhaa. Haaluma dubbii namoonni Oromoo gidduutti rakkina uumuuf jeequmsa uumuuf akkuma isaatti Oromoon walitti ciniinnatee guduunfatee tokkummaanni karaa hundumaa uummatee gara fuulduraatti deemuu yaadu diiguudhaaf immoo namoonni wanti xiqqoo qabatanii ergama adda addaa qabatanii deeman numa jiru. Isaan kanarraa waama gidduu kana ta'ee Oromoon immoo jeeqaa jiru yeroo ilaallu baay'ee nama gaddisiisa. Really wanti ta'eef wanti godhame baay'ee nama gaddisiisa, baay'ee nama aarsa. Namoonni dhagaa jirtanii Bluetoothiin kun hojjetaa jiru fakkaatamu. Dhagaa jirtu namoonni. Dhagaa jirtu. Okay. Sheerii godhaame warri asirra jirtan kun waan gidduu kana ta'aa jiru xinnoo isheerra haasa'uun gaariidha. Ni dhaga'ama galatooma jedhee matan waan lamaan sadan tokko jedhaa baay'een jedhu baay'ee sasirran turu baay'ee isaaniif qorichan ta'u garuu Oromoon waggaa lamaan darbe kana keessatti dadhabbii baay'ee keessa darbee rakkina baay'ee keessa darbee karaa danda'ame nagaasaa tokkummaa isaa eeggachuudhaaf yaalii baay'ee godhee abboonni amantaa karaa adda addaa walitti dhufanii tokkummaa Oromoo kana suphuuf tokkummaa Oromoo kana jabeessuuf allaansii guddaatu uumamee hojii guddaatu hojjetamee dadhabbii baay'eetu itti dadhabame keessumaa Oromoo Faith Alliance'n Diasporaa keessa jiru nus immoo akka namoota cheerchiitti Oromoo akka keenyaa amantaa adda biraa keessa jiran amantaa Islaamaa amantaa waaqeffataa keessa jiran wajjiniin nagaa uumne tokkummaa uumne dhimma Oromoo duwwaa irratti xiyyeeffachuudhaaf waggoota lamaan kana dhugaa dubbachuudhaaf dadhabbii guddaatu geggeeffame keessumaa erga Hacaaluun du'ee Jawaar fa'aa hidhamanii Oromoon strive baay'ee godhe. Garaagarummaa isa gidduu jiru dhiphisuudhaaf garaagarummaa isa gidduu jiru yeroon jedhu garaagarummaa diinni isa gidduutti bal'isuudhaaf dhimma itti ba'u meeshaalee godhatee dhimma itti ba'u kan akka amantii kan akka naannoo kan akka whatever it is dhiphisuudhaaf gaaffii sana dhiphisuudhaaf Oromoon yaalii baay'ee godhee irratti hojjete. Amma yeroonni deebi'ee waan xiqqoo jechuu hin barbaadu nama really mentally unstable ta'e nama kan wanta hawaasaa hin galleef wanti siyaasaa hin galleef wanti amantii hin galleef gadi ba'ee waan xuriif gadhee akkasii yeroo haasa'u saba kam keessattiyyuu uummata kam keessattiyyuu kan hin fudhatamne waan akkasii kana yeroo haasa'u ishee kanaan hawaasi Oromoo guutummaan deebi'ee iddoo duritti garmalee jeeqamee aariidhaan ka'ee nama sanarraa kaasee amantii nama sanarraa kaasee naannoo namni sun itti dhalate kanatti gadi bu'ee lola walirratti banuu yaaluun baay'ee nama gaddisiisa. Duraan dursee wanti jechuu barbaadu wanti namichi kun godhe inni dhiyeesses haa ta'u inni dhiyeesses saba kanatti wanti dhiyeessanii anamma itti afaanii asirratti bu'aa hin buusu saba kana hin fayyadu jedhee yoon yaade. Haasa'uun barbaadu saba kana karaa kam fooyyessu wanti haasa'uun hundinuu saba kana karaa kam fooyyessuu danda'a saba kana akkamittiin bu'aa buusuu danda'a bu'aan buusu taanaan garuu asirraa haasaa ooluun hiikan qabu haasaa baay'eenis hin gargaaru nama dhugaa dubbachuudhaaf it doesn't do any good for anybody so inni dhiyeesses waan akkasii kana keessumaa uummati kun ofii isaattiyyuu gidiraa cinqii dhiphina yaaddoo sodaa kana keessa utuu jiru ba'aa saba kanaa irratti ba'aa akkasii dabaluuni it is unfortunate dhugaa dubbachuudhaaf yerootti uummati keenya stressii guddaa jala jiru inni kaan immoo haadha isaayyuu depressed ta'e manatti galee jiru we are diagnosed hin taane malee uummanni Oromoo clinically depressed nation dhugaa dubbachuudhaaf ba'aan isarra jiru hidhaan isarra jiru
du'i isarra jiru, gadadoon isarra jiru, dabi isarratti hojjetamaa jiru, halkaniif guyyaatti uummata Oromoo wanti inni dhaga'u ala kana isarratti kan godhamaa jiru, maatii isarratti kan godhamaa jiru, wanti nuyi dhageenyu istireesii guddaa, cinqii guddaa, dipireeshinii guddaa saba keenyatti fidee hayyuu baay'een sammuu isaatti dhabee qalbiin isaa itti dhiphatee manatti galee yeroo sabni keenya highly intense ta'e kana waan ta'e haala muddisiisaa gidiraan keessa goote dhiphinni itti baay'ate du'i itti baay'ate gadadoon itti baay'ate hidhaan itti baay'ate keessatti saba kana irratti immoo lola amantaa akka kanatti fiduuni it is totally uncalled for dhugaa dubbachuudhaaf I'm totally disappointed namoota kanatti warri obbolaan koo Oromoon Islaamaa kun Oromoo Islaamaa duwwaa aarsi jettanii yoo yaaddan dogoggortaniitu. Arrabsoon kun Oromoo Islaamaa duwwaa arrabse jettanii yoo yaaddan. Jibbi kun Oromoo Islaamaa duwwaa irratti xiyyeeffate jettanii yoo yaaddan dogoggortaniitu. Arrabsoon namichi kun gadi ba'ee jedhee arrabsoonni warra Islaamaan arrabse jedhee yaadee arrabse kun ana ittafaasa kiristaanaa arrabse. Jibbinni Oromoo gar tokkotti agarsiise kuni Oromoo gara kaanii inni gara kooti jedhee yaadu kan hundumaa irratti jibban agarsiisedha. Jibbinni jibba hunda keenyaati. Arrabsoonni arrabse arrabsamuu hunda keenyaati. Kana tarrafame abaluu tarrafame warra akkasii tarrafame warra achi tarrafame jedheen ilaaluun. Arrabsoo tokkittiin Oromoo irratti gadi ba'e hunda keenya irratti gadi ba'e. Any attack and any one of us is on all of us. Attacking kamiyyuu arrabaana ta'u balaana ta'u, miidhaana ta'u, humnaana ta'u, Oromoo tokko irratti kan geggeeffame eenyummaa isaatiif, maalummaa isaatiif, naannummaa isaatiif, amantii isaatiif, dhiigummaa isaatiif Oromoo tokko irratti dabi dubbatame tokkoof dabi godhame tokko Oromoo hundumaa irratti amma godhameen gargar hin jiru. Dhugaa si dubbachuudhaaf aariin obboloonni Islaamaa aartanii hamma sana warra kiristaanaa aarsa waan namni maal jedhee waamu nama kana dhugaa dubbachuudhaaf maraatummaa yoo ta'e malee namni gaduma ba'ee amantii nama arrabsu yoo maraatummaa ta'e malee keessa ba'ee immoo nama namni yookaan ergamaa rabbii jedhee sabni biiliyeeniin itti amanu tokko gadi ba'ee arrabsuun sammuu dhabuu yoo ta'e malee bu'aan isaas natti mul'atu. Reason there is nothing to reason gochuun hin danda'amu waan namichi kun godhe. Isarrayyuu immoo darbee Oromoo dubartoota akkasitti uffatanii akkas ta'an jedhee arrabsuun it's just totally unbelievable. Dhugaa dubbachuudhaan gurra koo waamanuu hin danda'u. Namni bara jaarraa 21 keessa. Isumaayyuu biyya Ameerikaa keessa. Amma tume biyyan guddanne biyyan baranne uummata tabuu jiru. Uummata amantii wal fixu jira. Maaliif hin baranne hin hubatu wal fixa akkasumatti. Maaliif inni kun qeesii to'atti maa isa sana sheekii to'atti maa uummati gadi ba'ee wal falata. Biyyan barnooti hin jiru hubannaan hin jiru waan ta'eef. Biyya Ameerikaa keessatti ofii isaatii dhufee biyya mirga haasa'uu argate keessatti mirga saba tokko soosaayitii tokko uummata tokko dhiibuudhaaf akka itti haasa'uun maraattummaadha kun. Warra sirraan dhaggeeffataa jirtan akka isin beektan wanti hin barbaadu ani ittafaa Oromoodha malee amma Wallaggaanis bakka bu'ee haasa'aa hin jiru. Amantii kiristaanaas bakka bu'ee haasa'aa hin jiru. Ani amantii kiristaanaa bakka bu'ee haasa'uu hin danda'u. Ummata naannoo Wallaggaas bakka bu'ee haasa'uu hin danda'u. Nobody gave me a representation as a Christian. Nobody gave me a representation as somebody who was born in Wallagga region. Kanaaf representation fudhadhee ummata Wallaggaa bakka bu'ee ummata kiristaanaa bakka bu'ee haasa'aa hin jiru. Ani akka ittafaa akka Oromootti haasa'aa jira. Namichi kun inni dhiyeesses inni dhiyaate haasa'e kun Aggumaa inni jedhamu I think maqaan isaa Aggumaadha. Dhugaa dubbachuudhaaf dhaaba siyaasaa keessattis bakka bu'iinsa hin qabu, amantaa keessattis bakka bu'iinsa hin qabu. Namni kun cheerchii dhaqaa ture, cheerchiyyuu nama baay'ee diigeedha. Seenaasaa namni baay'een hin beektan waan ta'eef akkasuma isinitti fakkaata. Cheerchiyyuu nama diigeedha namni kun. Cheerchiyyuu nama diige lafa jirutti cheerchiyyuu nama gargar diige. Dubbii keessatti kaasee, lola keessatti kaasee, jibba keessatti kaasee nama cheerchiyyuu diigeedha namni kun. Reyaalitii isaa baruu yoo barbaadan garuu hin barbaachisu waa'ee nama haasa'uuni hadhiifnu isa. Wantinni arrabsoonni arrabni Oromoo gar tokko irratti Oromoo warrasi Oromoo warrachi jechuun barbaadu Oromoo Islaamaa jechuun barbaadu Oromoon Oromoodha Oromummaatu walitti nu fide amantaa saba tokko irratti garuu wantinni garee tokko irratti wantinni haasa'e kun is totally unacceptable dhugaa dubbachuudhaaf fudhatamas hin qabu
Oromoon baay'ee irratti hojjete baay'ee itti dadhabe keessumaa diyaaspooraa kana keessatti Oromoon dadhabbii guddaa dhugaa dubbachuudhaaf kanan beekuudha. Dadhabbii guddaatu irratti dadhabame allaayansii Oromoo Islaama kiristaanuma keessaa immoo ortodoksii waaqeffataa saba adda addaa saba garaagaraa walitti fidee saba garaagaraa jechuun amantaa adda addaa Oromoo makee jiru walitti fidee allaayansii amantii Oromoo Faith Alliance uummate isaanillee ibsa baasaniiru which is good kanatti Oromoon gaabbii isa gidduu jiru dhiphifatee garaagarummaa kana hundumaa diinatu dhimmatti ba'e. Oromoon dhugaa dubbachuudhaaf amantaadhaan wal dhabee barreenti wal lolan jiru. Diinatu dhimma itti ba'a. Meeshaalee diinaati. Naannummaan, amantiin, ilaalcha adda addaa kun hundinuu meeshaa diinonni keenya dhimma itti ba'anii bara dheeraa itti nu cabsanidha. Malee guyyaa tokko Oromoo walitti ba'e amantaa wal jibbee wal lolee wal jibbee beeku. Meeshaa namoonni kun dhimma itti ba'anidha. Arras namoonni kun meeshaadhuma diinaati. Rakkinni kun garuu namni kun kan xinnoo ana kan nagaddisiise namni kun Wallaggaanis bakka hin bu'u. Amantii kiristaanaas bakka hin bu'u. Adda bilisummaa Oromoos bakka hin bu'u. Waboos bakka hin bu'u. Namoonni garuu akka kanatti fuudhanii afarsan jiru. Isaan kunis rakkina guddaatu qabu. Dhugaa dubbachuudhaaf tokkummaa Oromoo keessatti namoota gurguddaa ani irraa neenne kabaja guddaa qabuu fi kana fuudhanii akka kanatti yeroo isaan afarsan iyyuu baay'ee nagaddisiise. Maaliif aggumaa namni jedhamu kun attamitti Wallagga bakka bu'a jedhee namni haasa'uu danda'a. Yookaan namichi kun warra amantaa kiristaanaa bakka bu'a jennee attamitti kanatti yaaduu dandeenya. Yookaan immoo adda bilisummaa Oromoo bakka bu'a namichi kun jennee attamitti yaaduu dandeenya. Yookaan waboo bakka bu'a. No, namni kun maraataa nama namaanuu waliin galle nama cheerchi kee jiru wajjinuyyuu waliin galle namuma just totally waan barbaade gadi bahee haasa'u tokko akka nama Oromoofis eenyuufis dhimma hin buufne tokkotti lakkoofne bira darbuu caalaa namoonni gurguddaa ani irraa nenne tokko gadi ba'anii durumaayyuu isaan akkasitti yaadu jedhanii haasaa akkasii haasaan baay'ee na gaddisiise. Maaliif eenyu durumaayyuu isaan akka itti yaadu yeroo jennu eenyutti quba qabaa jirra. Wanti beekuun dura jiru namni tokko maraataan iddoo hundumaa jira. Maraataan amantii hundumaa keessa jira. Maraataan naannoo hundumaa keessa jira. Maraataan biyya hundumaa keessa jira. Maraataan adreesii hin qabu, lokeeshinii hin qabu, teessoo hin qabu. Maraataan dhugaan sitti maraataan itti biran dabartu yoo ta'e. Fakkeenyaan isinii fudhaan. Angaasaa waggaa meeqa arrabse uummata Oromoo. Ammayyuu isin ta'u uummata Oromoo een haasa'an. Angaasaan amma har'a paarlaamaa keessa jiru karabaataa hidhatee kumaatamaan jala nammee taa'ee ilaalee Angaasaan waggaa meeqa arrabse uummata Oromoo. Keessumaa uummata Oromoo warra Wallaggaa jedhe, warra Kiristaanaa jedhe, warra maal jedhe ilmaan mishiinarii jechuun isaa baay'ee jecha namatti hin tolle. Ilmaan mishiinarii buna jalatti dhalatte footoo waaqessitu naannummaadhaanis nu arrabseera, amantaa keenyas arrabseera. Wanti ni dhiisan jiru. Angaasaan guyyaa tokko iyyuu jedhee dhiise miti akkasa kana. Angaasaan guyyaatti deebi'ee waggaa meeqaa fi cagade. Naannoo tokko irratti duule. Yeroo sana garuu namni gadi ba'ee uummata Harargeetu nu arrabse jedhee Angaasaan saabanni Harargee ta'eef Harargee namni kumate hin jiru. Warra Harargeetu amantaa keenya tuqee warra Harargeetu nu arrabse jedhee Wallaggi gadi ba'ee haasaa tokko hunaasof. Maaliif? Angaasaan Harargummaadhaan nu arrabsine. Angaasaan Islaamummaadhaan nu arrabsine. Angaasaan waan baalagee ta'eef nu arrabse. Period. Angaasaan uneducated baalagee waan ta'eefitu Oromoo keessaa baalagee baate tokko waan ta'eef ba'ee nu arrabse malee Harargee waan ta'eef Wallagga nu arrabsine. Kanaafuu Harargee akkamitti komannu? Maal wanta akkasii? No. Angaasaa Harargeetti waan dhalateef Oromoodha Angaasaan. Angaasaan iyyuu Oromoodha. I think Oromoodha fakkaata. Oromoodha jennu. Oromoodha Angaasaan. Oromoo keessaa immoo ishee gadhee baalagee ta'ee nama dhalateedha jennee akkasumatti consider goona malee baaleetu yookaan Hararitu nu arrabse yookaan warra Islaamaan nu arrabse jennee guyyaa tokkoof yaadneen beeku. Yaadeen beeku akka tafaat I don't think namni Wallaggaas kana waan jedhee yaadne beeku natti hin fakkaatu. Who cares? His baalagee bakka. Bora Harar keessa baalagee tokko ba'a. Bora Wallagga keessa baalagee tokko ba'a. Arsii keessa gadhee tokko ba'a. Gadheen iddoo hundumaa jirti.
nama gadeedhaan gadheema jechuudha malee sababa warra akkasii ta'eef sababa warra achii ta'eef sababa warra akkasii ta'eef jennee maqaatti kaa'uuni yoos rakkina guddaa keessa seenna. Gaafa sana wallaggi kee duulutu irra jira jechuudha. No, akkas ta'uun irra hin jiru. Har'as immoo ustaazonni keenya qeesonni keenya warri har'a amma namicha isa kana lolaa ture gaafa sanas loluutu nurra ture. Eenyuuf iyyuu eenyu abbaa eenyuuf eeyyamuun nurra hin jiru. Naannoodhaan amantiidhaan maaloo waan akkasiitiin Oromoo gidduutti gadi ba'ee arrabsoo ka geggeessu Oromoo gidduutti jibba facaasuu ka barbaadu itti duulamuutu irra jira. Oromoon cufti itti duuluutu irra jira. Regardless of your religion, regardless of your lafatti dhalatte, it doesn't matter. Oromoo Arsii, Oromoo Wallaggaa wanti hin jedhu hin jiru. Oromoon Oromoodha. Oromoon Wallagga keessa jiru akka carraa ta'ee naannoo Wallaggaatti dhalate. Ammatu yeroo olii gadi Oromoon olii gadi deemaa ture lafa bal'ifataa ture. Oromoon garri maccaasuun gara Arsiitti gadi goreera ta'e Arsiitti dhalate ture. Ammatu warri gara Arsiitti gore immoo yeroo migration olii gad deemee lafa bal'ifataa qotataa bal'ifataa deemu kana gara Wallaggaatti gad deemeera ta'e Oromoon Arsii hundinuu Wallaggatti dhalate ture. Oromoon kuni akkuma carraa ta'e tokko Wallaggatti dhalate tokko Arsiitti dhalate tokko Hararitti dhalate malee Oromoo adda addaa ta'e miti. No. Oromoo adda addaa ta'e miti. Akkuma carraa ta'e akkaataa lafa bal'ifataa gosa gosaan bal'ifataa deemitti lafa dhalatetti dhalate malee Oromoon Oromoodhuma. Anis Arsii keessa dhalachuu danda'an ture utuu karri keenya balballi keenya caffatee gara sanatti deemeera ta'e Arsiidha gara Arsiitti jechuudha. Gara Arsiidhaan dhaladhe jechuudha. Oromoon Oromoodha. Gurbaan har'a amma amantaa Islaamaaf warra maalii jedhee arrabsu kuni hunda keenya arrabse. He insulted all of us. He disrespected all of us. Dhugaa dubbachuudhaaf. Bori Islaama keessas gadi ba'ee tokko yoo dubbate. That is approaching you fudhachuu turre jiru. Hunda keenya arrabse. Ka'ee kiristaana yoo arrabse hunda keenya arrabse namni sun. Ka'ee Oromoo Harar jedhee yoo arrabse hunda keenya arrabse. Oromoo Harar ka jedhu hin jiru. There is no Oromoo Harar. Dhugaa dubbachuu Oromoo Harar, Oromoo Arsii, Oromoo Baalee, Oromoo akkasii kan jedhu hin jiru. Oromoon Oromoodha. Booranaaf Baarentumarraa dhufe lafa gaafa bal'ifatu iddoo bal'ate kanatti bal'ateetu dhalatee wal dhalche. Malee Oromoo Arsii wanti jedhu hin jiru. Gosaaf balbala qaba immoo Oromoon. Baaronaaf Baarentumarraa dhufe gosaaf balbala qaba waan meeqa qaba Oromoon. Gara barbaadee dhalachuu danda'a. So saba ko please kana keessaa ba'aa nama kana dhugaa dubbachuudha nama akkasii kana deebiitti laachuun hin barbaachisu. Gadi bu'uudha deebiitti laachuun. Warri gar malee aartanii I'm sorry anis akka keessa nagu dhaggeeffachuu hin dandeenye wanta ni dubbatu. Dhugaa dubbachuu jaarraa kana keessa moo baratti Ameerikaa fi Yurooppii kana keessatti guyyaa qullaa jedhee namni of salphisee dhiirriif dubartiin akka dhalatetti paarkitti yaa'u qullaa yaa'u salphina guddaa waan waaqeef lafin jaallanne qullaadhaan guyyaa qullaa jedhee paarkitti yaa'u nama ulfina isaa eeggatee dubartii ulfina ishee uffattee eeggattee haguuggattee kabaja ishee eeggattee amantii ishee eeggattee deemtu arrabsuuni warri qullaa bahuu yaa'u sanatu gadi ba'ee arrabsee irraa tola beeki. Warri qullaa paarkitti yaa'ee guyyaa qullaa Yurooppii keessa jira kun Ameerikaa keessa jira. Nudity day jedhanii guyyaa qullaa namni dubartiin akka dhalatetti dhiirri akka dhalatetti kumaatamaan paarkitti yaa'ee wal keessa deemaa oolutu jira. Bara akkasii waan gurricuu nama jechisiisu dhageenyee keessa jiraannu keessatti dubartii ulfina isheetiif amantaa isheetiif uffattee kabaja ishee eeddee xaxattee deemtee akka gooti maal jedhe arrabsuuni maraatummaa yoo ta'e malee kuni I don't understand. Maraatummaa yoo ta'e malee maraatuudha bakka. He is crazy. Dhugaa dubbachuudhaaf. Namoonni taatan kasa sun hin danda'ama taanaan warra seeraa barbaadate kasa isaa hidhaa gashaa nama akkasii. Oromoofis bu'aan buusu biyya lafaafis bu'aan buusu eenyuufis bu'aan buusu namni akkasii kuni hawaasa keessaa fagaateetu jiraate iyyuu gaariidha. Wanti tokkitti Oromoo gargar cabsu Oromoo keessatti entertained ta'uun irra hin jiru. Fudhatama argachuun irra hin jiru. Ani kiristaanas bakka hin bu'u haasaan jiru. Wallaggaanis bakka bu'ee haasaan jiru. Garuu dhugaa dubbachuudhaaf gidduu kana yeroon dhaggeeffadhu namootuma bebeekoo baay'een ustaaz ofiin jedhan yookaan sheek ofiin jedhan iyyuu durumaayyuu isaan akka itti yaadu durumaayyuu isaan akkas gaafa jedhan baay'ee na rifaasise yaadaan. Dhugaa dubbachuudhaaf eenyu durumaa isaan inni jedhu kun eenyu? Who are we referring to? Gara sana deemuun nurra hin jiru. Namicha kanarratti duuluutu nurra jira. Isa wanta nuyi itti dadhabnee
ijaarrannee suphannee madaa keenya baattannee amma akkuma isaatti kana keessa dabarraa jennee wanta nuyi rakkataa jirru diiguudhaaf wanta tokko postii godheen ture. Namichi kun eenyu isa jedhu ilaaluutu jira. Nama tokkotu postii godhe dhugaa dhateen beeku dhugaa taananii amma angaasaan akka sana arrabsee har'a lafa ni jiru laala. Fakkeenya tokko fudhadhaa. Angaasaan akka sana uummata saba gar tokkotti dhalate saba naannoo Wallaggaatti dhalate uummata Wallaggaa hin jedhinaa please uummata Arsiis hin jedhinaa please Oromoon jechuma akkasiin gargaaraminaa. Oromoon akka carraa ta'in Wallaggatti dhalanne inni tokko Arsiitti dhalate inni tokko Haraaritti dhalate. Angaasaan saba Oromoo naannoo tokkotti dhalate keessumaa Wallaggatti dhalate arrabsaa bahee har'a eessa akka inni jiru laala. Badhaafi kennameefi shillimaatti kennameefi yeroo sana arrabsoo akkasii arrabsee lakkii dhoowwaa gurbaa kan hawaasi lafa inni jiraatu hawaasi Kanaadaa keessa accept isa godhe uummati kumaatamaan taa'ee akka fanitti dhaggeeffatee kolfaa ture yeroo inni arrabsoo geggeessaa ture. Utuu yeroo sana maraanneerra ta'e utuu yeroo sana ifanneerra ta'e utuu yeroo sana nama sana hawaasa keenya keessaa baafneerra ta'e angaasaan lafa har'a jiru hin jiru sila. Yeroo inni akka kana ilmaan mishiinarii buna jalatti dhalatte diqaalaa goojjame warra footootti amantu jedheen